الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم ما بعد أيها الإخوة أخوات أحييكم بتحية الإسلام في الدنيا وتحية أهل الجنة في الجنة وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كنيا كإسلاما kanneen garee adda addaa irraa dhuftanii hojjettoonni barattoonni maashaallah baga nagaan rabbiin guyyaa kanaa illee nu gahaate gammachuu obboleeyyan keenya irratti illee walitti nagaa walitti nuuf fayyaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Obboleeyyan keenya guyyaa sagantaa heerumaa qabatanii as nu ba'an sagantaa jechuudha kunoo biyyaalatti walitti dhufan baga rabbiin guyyaa kanaan isin gahaate isaan hin jenne inshaallah. Egaa fuutii kuni shari'aa islaamaa keessatti bakka guddaa qaba. Yoo fuudhan malee dhalliin dabarfatu, yoo fuudhan malee ilmaan gaggaariin ambiyoonni illee kadhataa turan ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كجنني يجرى أنبياء إبراهيم فاكرتا ترسون كراكنا ملئين أرقم ما شاء الله. بقربين ألوتا كيسن ويا لما ألوتا كيسن لما فاتني سنجه سنين جنة إن شاء الله. أكسمك رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا جرى جماعة شباب يرو غرسنو فودا نمجن ديستنو نمجن ديتي جرى كنو فودا جرى جسولت دنديتي كبو أفود يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم. فايدام فودا كوني إجنا مال لغديك أبدي حراما إلى دول باجو قلبنا ما بريجتي akka namni jechuudha rabbiin illee nagaa ta'ee jiraatu qalbiin isaa jechuudha waswaasa shayxaanaa fi nafsiyyaarraa illee qulqullooftee jiraatte jechuudha. Kanaaf maashaallah warra illee asiin geenye rabbiin bakka kanaan haga'u kallee fuudhee jirullee ka barakaa rabbi haa godhu maashaallah. Obboleeyyan keenya karaan gaariin رسول ربي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جل ديمودا مالك جنان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا نوم قارين يتو لقا كنو ارجما كيسن جلت تهجرا نمني يتو لقا كنو ارجما ربي كان جلت يتو لقا هلته إسان هل النو ودته جل ديمجده فقد فاز فوزا عظيما. milkii bareedaa jechuudha milkaa'uudhaaf deema. Namni ergamaa rabbii fakkeenya godhate fuudhaa fi heeruma keessattis jireenya keessattis waa hunda keessattuyyuu namni ergamaa rabbii fakkeenya godhate. Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam anis nin fuudha waa tazawwaju anis jechuudha kunoo kaas sunnaan annikaa sunanul anbiyaa fuudhaa fi heerumni jechuudha kunoo fuudhaa fi heerumni sunnaadhuma jechuudha anbiyoota nun duraan dabarfatan jechuudha. Nabiyyi keenya irraa kaasee ambiyoonni duraallee fuudhaa fi heeruma jechuudha gaggeessanii wada barsan jechuudha. Har'asi nurrattis jechuudha kunoo sunnaa bareedaa karaan fuudhaa fi heerumaa jechuudha. Kanaafuu Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa jechuudha warri sadan dhufanii jechuudha aadaa ergama rabbii irraa gaafatanii ergamaan rabbii kun akkam ibaadaan isaanii jedhanii kan isaanii immoo kan ofii immoo xiqqeeffatanii ergamaan rabbii jechuudha badiin isaanii duraaf booda dhiifamuu waliin halkan dhaabbataa bulu ni soommanu nuti immoo akkam jedhanii nuti immoo bakka fuudha kanallee laganne fuudhas lagachuu qabna halkan dhaabbata soommanuu qabna halkan dhaabbataa buluu qabna dubartiidhaan illee jechuudha kunoo sagantaa dubartii illee hin dhaabbanne jennaan rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii deebisan an halkanis nirrafa oguu wariinin salaata halkan cinaa sirraa qoodadheen tokko sadaffaa isaa qoodadheetan nin rafas nin salaatas jedhe rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam nin fuudhas jedhan kun sunnaa kiyya faman ragiba an sunnati falaysa min
namni jechuudha kunoo sunna aadaa kiyyarraa jechuudha maqee aadaa biraa qabatee khayrii itti fakkaateen nan qabate falaysa minni kun karaa kiyyaa miti ya rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf masha Allah kun egaa baga rabbiin obboleeyyan keenya kana asiin gahee warrallee jechuudha abboo ganaallee walitti dhufanii bultii ijaarratanii akkuma sagantaa har'a jechuudha gaanii kaa godhatanii walitti dhufanii ilmaan gaggaarii illee horanii umrii dheertuullee jiraatanii harrii kafilatan rabbi haa taasisu. Akkasuma ilmaan gaggaarii rabbi kenneefi ilmaan illee jechuudha eega isaan du'anii du'aa illee isaaniif kadhattu rabbi haa kennuuf inshaallah. Maaliif jennaan faayidaan fuudhaa fi heerumaa waa hedduu isaatu keessa jira gaa. Maaliif idhaa maata ibnu aadama inqataa amaluhu gaafa ilmaan aadam biyya duniyaa kanarraa jechuudha gaa godaanee du'ee jedhee hojiin isaa jechuudha gaa hundinuu ni dhaabbatte salaanni isaa soomni isaa hajjiin isaa wanti hundinuu ni dhaabbatte waa sadii malee rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam waa sadan sana keessaa tokko maa inni jennaan awwaladun saalih ilmoo gaarii qabaachuudha. Namni fuudhaa fi heeruma kana gaggeessine ilmoo gaarii eessaa argata? Nama jechuudha gaa isa booda jechuudha gaa gaafa inni hin jirrellee du'aa isaaf kadhatu hadha jechuudha gaa yoo bakka waan gaarii kana jechuudha gaa kunoo fuudhaa fi heeruma kanatti illee seenaa jira jechuudha. Masha Allah dhagaa fuudhaa heerumni waan gaariidha waan bareedaadha. Haadha manaa bareedduu akkuma rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhan tazawwajul wuduuda alwuduuda fa inni mukathirun bikum yawm alqiyama. Fuudha isii isin jaallattu isii ofii keessan illee jaallattanu fuudha kallee dhuftee illee ilmaan illee isin hortu jedha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf gennoonni faarfamtuun illee dubartiin faarfamtuun illee ishee akkasiiti jechuudha. Isii jechuudha gaa si jaallattee ilmaan illee irraa argatte ilmaan illee hortu jechuudha. Kanaaf dubartiin illee jechuudha gaarii arjaa bareedduu kan illee jechuudha dognummaan ittiin jirre kallee jechuudha gaa kun obboleessa kee goddinyaa kan kee fira kan kee ahalii kan kee hiriyaa kan kee jaallattu ka akkasii jechuudha gaa abboo kan illee firoomaan kee illee sii wajjiniin fuuftu kallee jechuudha gaa abboo wallaahi jechuudha gaa kunoo dubartiin tokko si gaa jechuudha gaa namni akkuma jechuudha gaa wal addaa darajaan nama kanaa gaa wal dhabaa gariini gaa dognummaan isitti jira gariinis arjaadha akkuma rabbi jedhutti jechuudha. Kanaaf egaa akkasii isii arjaa gaa isii rabbi jaallatu sana isii akkasii illee jechuudha isii keessummaa kee illee isii kabaju isii illee muraada kee sii beektu sana ka akkasii illee rabbi siif haa kennu inshaallah. Akkasuma gaa guyyaa tokko jedhani gaa qissaa wayiiti jirri tokko nama lama wayiiti deemanii musaafirummaa wahii bulan jedhan nama jira tokko. Tumaan bulanii gaa jirru kun yeroo bulanii jedhanu lafti kun egaa babbaree jirri haadha manaa fi abbaan manaa kun egaa ganama kaatee haati manaa kun marqaa wayii marqitee jedhan. Marqaa wayii marqitee abbaan manaa kana dhoskitee fiddee nyaachifte jedhan. Ijoolleen immoo jechuudha gaa kun egaa musaafirummaa deemtee bultee jirtu kun immoo gaa marqaa kana urgaa'ee nyaatamu kana sigaa aboo gaa teessisee ni dhageessi. Ini argaa ni kan dhagaan yaa qalbiin namaa kun gariin namaa qaama marrafu malee qalbiin hin rafu. Akkasitti gaa booda of jiri lamman nyaatanii jechuudha wal nyaachisanii kaa'anii booda jechuudha qaawwa kana dhaabanii buna dhaabanii ijoollee kanaan kaa jimmaa buna dhugna jedhanii kaasan jedhan. Ijoolleen kun ganama kaatee achumaan waliin haasa'anii aboo edamu manaa waliin argee jedhanii tokko keessaa manaa maal agartee jennaan isaan manaa keessa marqaa nyaadduun argee jedhanii tokko jennaan inni tokko immoo ati manaa argitee dhabdee ani immoo zaahiraan argee dhabee jedhee. Kanaaf haadha manaa bareedduu jechuudha gaa kunoo siillee jechuudha keessummaa yeroo namatti dhufe jechuudha gaa kunoo gaa maasha Allah wanti hundinuu jira. Keessummaa akka gaariitti jechuudha kennitee fi nyaachiftee obaaftee keessummaan illee eebbisaa du'aa kadhataa warra mana sanaatiif deemullee haadha manaa akkanaallee jechuudha gaa rabbiin haa taasisu isin hundaafullee rabbii haa kennu kaa akkasii warra hin qabneefis rabbii haa kennu warra qabee jiru qabuufillee jechuudha kaa akkasii rabbii haa godhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل. ايوه الله اكبر ما شاء الله قرص عجائبا كقام قلبي في الدوات واكجبت نقرصني جلاني
إيجا أسماني جا أستاذ تكرينيا كابجمو في جالتابو كقالي كقالي وندمت كيسانيو كجلاتي كوبا أنهارو كا إيجا ككيسمودا كأنا وسنين جنين أنهارو وسنين جتشادي كا ورياس كيس جرتنيس إيه ولا فكادو كريزو نيمتنيسنيس إيجا أكاسو ويتينجي كيس جرتنيس كاكا أستاذ عز الدين شيخ مصطفى صاحب مركز دار القرآن فا أستاذ بلال فا كوماندر عبد الرحمن كدير فا كوماندر فا ويتيني سترسيفتني والبات عجائب ربي واني سيقول كوماندر كان بوتا يادين بيكو أكاس سنين جتشاتي كا إن شاء الله قويان كسار رفتاكا جنة إنجين جلق أبني مالي هنتمر ولكا يو هنجين إيغا waan dhabne hin qabnu nurraa nyaadhaa dhugaa waan dhabdaniif immoo nu gaafadhaa isiniin jechaa jiran warri markaza ahlul qur'aan akkam reegaa osoo akkanatti garuu guyyaa siifanii fi akkasuma guyyaa akkas kana osoo agarru biraa deemuun silaayyuu waan taaneeti mee barataa keessan ustaas saada akkasuma mee barataa keessan kan walaloo qabu tahee waan biraa qabdan bakkuma teessan tanatti inshallah nu afeera afaanuma keessaniin ayyee barataa ayman awwal falyatafaddal jedhaan inshallah walalooni qabanatti fakkaata hanga dimbo inshallah wal yamani ana afaan ustaada keetiitiin barataa iman wiitingi keessuuf kaa inshallah natu baay'isii godhaan as jalaa bu'alle eewa sabaka tanatti faatu akkasi ustaadi zaddi an harufu baga nagaa dhuftan isinin jechaati gaa barataan eyman ewa eymani kana eenyu olna baasa yaa rabbi akka kiyya kana ta'uu hunda eyman yaa rabbi abdii kana gadi buusuu jala rabbi kiyya ustaas jalaa godhu هاي من اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وكذا أستاذوني كينيا كيستو ورجاري كينيا هندوتي كينيا نراهين دينا ماني منا كيساني غويا كيساني guyyaa ustaaz Abdul Karim osoo taane kiyya jedha laala inshallah reef jalqabne waan taate gaafa guyyaan deemee nu bira gahee anaafis kanuma jedhamu akka keessatti ilaalaati inshallah ka gubbaan kana isin hangates jaluma kanaatti inshallah eeyne isin ol baafanna waan taate eegaa dura keessummaa galchuun keessummaa kabajuu aadaa keenya mere baay'ee eebanii waliin turte gaarii. Okay, galatoomaa naaf eeruu keessaniif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاجرت ورول فوتني بقى جمدني مبروك أبدي جمّا بقى سيفني والجيسي جمّانو درانو وليفي سندسي جالالي هندانجسو قبسما فجينيا درجة قوتا هندافتاتني فكينيا بكلا جالالاتين of tajajila isumunu man narge warra wajjin tolu mashallah mabruk my brother baganuf gammadde siifoo kee argattee kan halaalitti yaadde gatii jaalalaa beektan isin lachuu jiruun keessan guutuun hataatu gammachuu faayidaa jaalalaa isnumatu beekaa ilmaanis nu wajjin horaa doktoraa fi sheekaa isnirraa haa qabu haasidaa fi histii maatii jaalalaati isin nuuf mangisti eebbaan jalqabeetiin waa xiqqoosii jedha aruuza kee argeetiin gammachuu kee fedha abdee koo mataa dhiiraa boojiyaa jaalalaa baga itti geesse bakki kun siif mala jaalalaan jiraadhu gammadi ilichi jabaa akka keetii dhiiras nu biqilchi ati hiriyaa koo barataa ahlul quraani qorratti na dhiiftee ofii keetii galtee ka ani obboleessi kan kee maa garaati nyaadhu gaafan bara baraan tiraazii hammadhu anis rimaana miidhaa ka'een itti cabsaa gammadi jiraadhu abdee koo kaleessaa ati naaf dhiiftullee qobaa fi qorratti ansin jaaladha ati anaaf adda hiriyaa koo dhugaati baga agartanii guyyaa gammachuu keessanii rabbiinis na nyaachisu firii ilmaan keessanii rabbiinis na godhu warra wajjin waaru gufuu tokko malee warra ilmaan horu abdiif siifanii warri wal fuutanii walitti ruggaa akka haadhaaf ilmaanii
jireenyi keessan itti mi'aawu akka dammaa faananii abdiin akkana jedhee ibsata jaalala siifanii qabu siifoo koo yaa haadha mana kiyyaa hedduudhaan si jaalladhaa beeki akka lubbuu kiyyaa beekaatiin cacallisa kun amala kiyya maaloo narra hin ilaalin yaa ilma haadha ilmaan kiyyaa sittiin ibsadhumee jaalalan siif qabu minaaf hubadhu rakkoo of keessaa qabu nattiin cacallisinii kottuu natti dubbadhu ni beekta duraanuu akkan si jaalladhu himala kee hordofeen si faana adeema hirriba keessallee maqaa keen waama yaada keetiin beelaa hin barbaadu soora gaafan si argadhe osoo hin nyaatin hin oola atanaaf jireenya addunyaa naaf ibsita ejjannoo koo tuttee hamlee koo cabsita anaaf jedhi kottuu si yaade ani of biraati dhabee guyyaan naaf halkanii ijji koo si ilaaltee onneen koo si filatte kumaatama keessa hunduma naaf caaltee jaalala keetiin keessa koo kan na gubee na waadu jaalalan siif qabu siifoo koo malee nan biraa hin yaadu hayyee anillee nin baafadha rakkoo koo garaa koo jiru obsaan na dhaggeeffatta abdee koo jiruu boruu abdee koo haalli kan kee adda haalli kan kee daranii bareenni kee adda jaalalan siif qabu anatu beeka wantu fedhe dhufussi waadaa kee siif hin eega onneen kan koo tokkittiin jaalala keetiin guute deemuu hin danda'u na qabdee na huute dhugaan sitti himuu fi baay'een si jaaladha akka ija kootiitti yoomuu si ilaalladha ati anaaf adda eenyuun sin fakkeessu yoonin si dhabe qofa wanti na yaaddessu ammana yoonin hime hamman si jaalladhu yaa abdee kiyyaa waa sitti dhaammadhu dubbii namaatiif jettee ati maaliif aarta hunda'u ni agarta maaluma jajjarta dhugaan na amanii na jaalatta taanaanii na qofa gaafadhu waan kamuu barbaannaanii oduuf yaada namaa ati yuu ni beekta kijiba namaatiin sammuu kee maaliif yeetta kan namaa dhiisiti anuma qabadhu oduu namaa irra maaloo adabadhu atiif an qoftii yoo waliif galle jaalalaan jiraanna hundumaayyuu caallee kan namaa kijibaa nu balleessuuf jaala nuti addaan hin baanu kan rabbiitu caala keessa kiyya jiraata sirriitti hubadhu kana qofan beeka waan biraa hin dubbadhu hin yaadatta taanaan jaalalan siif qabu yaadaan na boojiitee abadaan dhabu amma sittiin himaa dhiisi oduu namaa anatti himadhu gaarii ta'e samaa onneen kan kee tokkittiin kiyya tahuu beeki an kan keetuma namarraa of eegi yaa abdee kan koo yaa kaayyoo kee itti cimi akka jaalattus hundattuu himi ani sittin himaa maqaa kee ol akka jaalattus koo caalchise abdeedhaaf siifanii warri wal fuutanii maashaallah mabruuki baga gammaddanii firaaf ollaa keessan baay'ee gammachiiftanii irra deebi'uudhaan bagatti geessanii guyyaan cidhaa kun isniif guyyaa addaa walitti gammadaa kolfaatii taphadhaa jedhaatiin xumuraa walaloo koo ofirraa barreessaan walaloo maqaan koo Abunaayif barataa diin islaam markasa fawzaddaareen waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Allahu akbar takbir la ilaha illallah yaa gurbaa kee nu goote akkam galatoomii iimaan ajaa'iba rabbii walaloo ajaa'ibaa ta abdiin dubbatu